Guyyaan irraa Janawaarii 29 bara 2029 akka lakkoofsa faranjiittidha. Guyyaa irraas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaatiin qabadhee isinii dhiyaadheetaniin jira. Kanneen akka Awustiraaliyaa doolaarii, Yuuroo Kaanaadaa doolaaraa, Paawustirlingii Ameerikaa doolaar, diinaar Dubaayii, Saawud Riyaal, Bahareen diinaar, Indihaar Rubii, Kaatarii, Israa'el shiqil, Oomaan Riyaal kanneen kana fakkaatan isinii qabadheetan dhiyaadheetaniin jira. Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoota maamiloota koo baga nagaan gara chaanaalii koo kanatti dhuftan siniin jechuun jaalladha. Tolee kaa odeeffannoo guyyaa har'aati isinii qabadhee dhufee doolaarii guyyaa har'aa hin qannase moo ol ka'ee kan jedhu wal wajjiniin ilaallaa. Asumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjiniin haa dabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarii tokko 134 tuqaa 12 sharafamaa walitti ni jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaatiin ammoo Awustiraaliyaa doolaara tokko 98 tuqaa 75 sharafamaa walitti ni jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 227 tuqaa 34 sharafamaa walitti ni jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaatiin ammoo 176 tuqaa 50 sharafaa walitti ni jira. Inni itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaan doolaarri tokko 140 tuqaa 38 sharafaa walitti ni jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaatiin ammoo 107 tuqaa 57 sharafaa walitti ni jira. Inni itti aanu Paawustirlingiidha. Paawustirlingiin tokko 262 tuqaa 49 sharafamaa walitti ni jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaatiin ammoo 198 tuqaa 38 sharafaa walitti ni jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaan doolaarri tokko 189 tuqaa 93 sharafaa walitti ni jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaatiin ammoo 151 tuqaa 60 sharafaa walitti ni jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 620 tuqaa 98 sharafaa walitti ni jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaatiin ammoo inni itti aanu Dubaayiidha. Dubaayii diraamni tokko 51 tuqaa 30 sharafamaa walitti ni jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaatiin ammoo 41 tuqaa 21 sharafaa walitti ni jira karaa gabaa gurraacha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa 451 sharafamaa walitti ni jira Kuweet diinaarri tokko. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawud riyaalli tokko 51 tuqaa 33 sharafamaa walitti ni jira. Inni itti aanu karaa baankii ammoo 40 saantiba 40 sharafamaa walitti ni jira. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaan rubiin tokko 2 tuqaa 06 sharafamaa walitti ni jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma baankii daldala Itoophiyaa Indihaan rubii tokko tuqaa saantiba 8 sharafamaa walitti ni jira. Itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 200 tuqaa 82 sharafamaa walitti ni jira. Inni itti aanu Bahareenidha. Bahareen diinaarri tokko 500 tuqaa 77 sharafamaa walitti ni jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el shiqil tokko 61 tuqaa 51 sharafamaa walitti ni jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50 tuqaa 50 sharafamaa walitti ni jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 493 tuqaa 91 sharafamaa walitti ni jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa irraatii qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan immoo koomeentii irratti naaf barreessa. Obboloonni Beerutiif Joordaan jirtan immoo doolaara irra eeggadha. Qophiin koo yoo isinitti tole laayikii gochuun na jajjabeessa. Akkasuma maatii naa ta'a. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Haga dhumaatti waan dhaggeeffatanii guddaa galatoomaa. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naa tura. Shaaloom.